Jalqaba baatii caamsaa darbe keessa loltoonni dubartootaa kanneen miseensa raayyaa ittisa biyyaa Gaanaa ta'an waa'ee dubartootaa nagaaf nageenyaa ilaalchisee baatii bitooteessa keessa dhaabbata United States gaggeessitu kan Flint Lock jedhamu keessatti baratan irra deebi'anii dubbatanii jiru. Lieutenant Colonel Jacqueline Gallery leenjiin kun yeroo shororkeessummaa qolattu dubartoonni sarara duraarra jiraachuun maaliif akka barbaachisaa ta'e akka qophooftuuf hubattu kan ishee gargaari ta'uu dubbatti. I think that having women as peace builders on the team will help to curb the situation. Garee tokko keessatti dubartoonni akka nagaa jajjabeessaniif qabaachuun haala jiru to'achuuf gargaara jedheen yaada. Keessattuu miidhamtoota hookkara saalaa biratti sababiinsaa hookkarri saalaa baay'een dhiiraan geggeeffama waan ta'eef dhimmoota akkasii dubartootatti dubbachuun caalaatti mijataadha. Akka dhaabbanni nageenyaa kan United States jedhutti imaammata nagaaf nageenyaa waaraa addunyaa irratti galmaan ga'uuf tattaaffii ta'u hundaa keessatti dubartoonni qooda fudhattoota murteessoo ta'uu akka qaban kunis ergamarratti loltoota dubartoota ta'an dhiiraan qixxee waliin deeman irraa kaasee hanga gandoota shororkeessotaan to'atamanitti hanga sadarkaa mootummaa olaanaatti furmaata karaa nagaaf nageenyaa irratti mari'achuutti babal'achuu danda'a. Flint Lock shaakala United Statesiin durfamu kan bara 2005 irraa eegalee waggaa waggaan gaggeessa. Michoota nageenyaa biyyoota Afrikaa dhiyaa leenjisuuf bara kana Gaanaa fi Ivory Coast keessatti leenjiin gaggeeffamee jira. Biyyoonni lamaan weerara shororkeessotaa daangaa gama kaabaan qaban irratti raawwatamu waliin wal'aansoo wal qabaa jiru. Shaakala kanaan yeroo jalqabaaf dubartoonni nagaaf nageenya keessatti qaama giddugaleessa sagantichaa taasisee jira. Fee Kuweebaas ittaantuu hooggantuu ajajaa hojii addaa kan waaltaa Ameerikaan Afrikaa keessaa qabduuti. Kan Flint Lock kanas ishumatu qindeesse. Isheen akka jettutti waraanni Afrikaa dhiyaa leenjiin kun osoo hin jalqabamin dura dubartoonni mala nagaa eegsisuu keessatti dandeettii qabu jedhanii hin yaanne. It is to work with our partners to build their civil military capacity, but from a female forward perspective. In the US... Dandeettii hawaasa siviiliif waraana isaanii ijaaruuf michoota keenya waliin hojjechaa jirra. Garuu ilaalcha dubartootaa fuula duratti dabarsuu jechuudhaan ta'a. United States keessatti michoonni waltaatota kan yeroo Iraaqiif Afgaanistaan sana gareewwan garee hirmaannaa dubartootaa yookaan garee deeggarsa aadaa jennee waamne. Kanaaf kunis baay'ee wal fakkaata garuu michoota waliin hojiirra oolchuudha. Fakkeenyaaf Afrikaa dhihaa keessatti danqaaleen aadaa naannoo quunnamtii hawaasummaa dhiiraaf dubartoota gidduu jiru hawaasa shororkeessummaan miidhamaa jiran keessatti loltoonni dubartoota ta'an onnee fi sammuu dubartoota miidhamanii moo'achuun salphaadhaa jechuudha jedhan. Tokkummaan mootummootaa dubartoonni hedduun ijaarsa nagaa fi walitti bu'iinsa ittisuu keessatti hirmaachisuufis dhiibbaa taasisaa jira. Akka Gaaleeriin jedhanitti tattaaffii farra shororkeessummaa Gaanaa keessatti gahee sarara duraa irratti qooda fudhachuu koof gammachuu guddaan qabaa jedhan. If you're a woman, accept challenges and like the oath we took before office, you go wherever ordered by land, sea and air. Yoo dubartii taate ati qormaata fudhatta akkuma kakuu aangoo dura dhaabbannee fudhanne bakka lafoo galaanaaf qilleensaan ajajamte hunda deemta balaa lubbuu kee galaafatu yoo ta'e illee. Dhiibbaan addunyaa irratti dubartoonni nagaa ijaaruuf ittisa shororkeessummaa keessatti gahee cimaa akka qabaataniif godhamu itti fufee waan jiruuf kanneen biroo hedduun faana gaalerii hordofuun isaanii oolu.